Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo kun torbanitti OMN qophaa'ee kan isin dhiyaatu sagantaa keenya xiinxalaati. Sagantaa keenya xiinxalaa har'aa irrattis dhimmoota gurguddaa torbee kana keessa deemaa turan dhimma Oromoo, dhimma Itoophiyaa fi akkasumas kan addunyaa irratti mari'achuudhaaf keessummoota lama qabannee dhiyaanneerra. Keessummoonni keenyas Piroofeesar Isqeel Gabbisaa fi xiinxalaa siyaasaa Obbo Jawaar Mahaammadi. Egaa keessummoonni keenya lamaan iyyuu affeerraa keenya kabajanii nu dhiyaatu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaan anaa dhufuu galatoomaa isiniin jecha egaa mata dureen har'aa irratti mari'achuuf isin affeerre dhimma Oromoo torbee kana keessa deemaa ture keessa irraa kaanaa innis yaa'ii hooggantoota Atilaantaati. Yaa'ii hooggantoota Atilaantaa ilaalchisee barbaachisummaa isaa fi faayidaa isaa sadarkaa qabsoon Oromoo wayita ammaa irra ga'e ilaalchisee akkamitti gamaggamtu kan jedhu yaa'ii sana isarraa kaana itti aansinee immoo dhimma mootummaan Itoophiyaa labsii muddamsaa kana keessatti wayita ammaa kana waa hundayyuu to'annee irraa ka jedhu irratti xiinxala mataa keessanii akka nuuf daawwattoota keenyaaf qooddan isarrattis kan mari'annu ta'a. Dhumarratti haala addunyaa irratti waggaa dabarru filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa torbee darbe keessa xumurame isarrattis egaa haala qabsoo Oromootiin wal qabsiisee pirezidaantiin haaraa filame kun qabsoo Oromoo irratti dhiibbaa ni qabamoo hin qabu ka jedhu irratti egaa xiinxala mataa akka nuuf kennitan dhumarratti kan taasifnu ta'a. Egaa daawwattoonni keenyas jalqabaa hanga dhumaatti akka nu duukaa turtan isin affeera. Sagantaan kun qulqullinaan akka isin bira ga'u ogeessi teeknikaa Farhaan Abdusalaamis nu duukaa jira. Egaa hanga dhumaatti nu duukaa turaa jenna. Egaa mee gara tola koraa yookaan yaa'ii hooggantoota Atilaantaa irraa kaana. Piroofeesar Isqeel isinirraan ka'a. Mee keessattuu wayita sadarkaa qabsoon Oromoo wayita ammaa irra ga'e keessatti faayidaa fi barbaachisummaan kora kana akkamitti gamaggamama amma wayita ammaa kana jalqabumarraa kaasee isin lamaanii adda durummaan waan kana kan sadarkaa kanaan gahee isarraa kaasee akkamitti ilaaltume? Galatoomi Dammaqaa nama baay'eetu keessa ture kan iddoodhaan ga'uudhaa fi keessumaati immoo warri hawaasa Oromoo Ameerikaa kaabaa keessa jiranii iddoo guddaa keessaa qabu. Nus akkuma nama tokkotti keessatti qooda fudhanne kanaaf galanni isaaniitiif gala. Waa'ee barbaachisummaa yeroo kaafne haasofnu erguma waa'een yaa'ii hooggansa hooggantoota Oromoo kun gaafa waamame jalqabee sababii maaliif akka inni barbaachise jalqabeetii himameeti jira. Tokkoffaan qabsoon Oromoo amma lafa inni gahe kana keessatti wanti nuti tokko agarree fincila biyya keessatti ta'e irraatii ka'ee wanti nuti agarre tokko dhaloota haaraatu dhalatee jira jenne. Dhaloota haaraatu dhalatee Oromoo keessaatii qabsaa'onni dhaloota haaraatu dhalatee sabboontummaan isaanii kan baay'ee gadi cimaa ta'e keessumaati immoo of beekurraa kan hundaa'e. Aadaa Oromoo akka gaariitti baranii hambaa Oromoo duudhaalee gadaa akka gaariitti baranii gaaffiin isaanis isarratti kan hundaa'e waan ta'eef yeroo nuyi amma keessa jirru akka Oromootti akka seenaa Oromootti waan nuyi yeroo ammaa keessa jirru haala haaraadha. Akka kanaan duraa geeddarama baay'ee gadi hin fagaatin geeddarama xixinnoo utuu hin ta'in geeddarama baay'ee gadi fagaataa ta'ee jira. Sababii kanaatiif uummanni Oromoo deebi'ee tokkoffaa waa'ee tokkummaa isaatii mirkaneeffachuudha qaba. Tokkummaan Oromoo kunis immoo waan nuyi hin ta'in utuu hin ta'in waan nuyi hin taane baruu irratti hundaa'utu irratti barbaachisaa jechuudha. Akka jechuun koo maali? Tokkummaan Oromoo waan Oromoon hundumtuu barbaadudha. Yeroo dheeraadhaafis waa'ee tokkummaa Oromoo kana haasa'aadha turre. Tokkummaan Oromoo kun dhaloota haaraa ammaa kana keessatti waan mul'atee jiruu fi waan achii ol guddatee Oromoon tokko ta'uusaa mirkaneessee biyya lafaatti mul'isee jiruu fi kan gargar nu baasu
duwwaatu hin ta'in akkas jechuun maal jechuudha kutaadhaan tokko hin taanu amantiidhaan tokko hin taanu gosaan tokko hin taanu eeguu jennee dubbannu sun waan nuyi ittiin ta'uu hin dandeenye waan gargar nu baasudha malee waa'ee tokkummaa keenyaa waan agarsiisu miti akka uummataatti kan kana agarsiisuudhaaf danda'u hambaa gadaarraatiiti duudhaallee nuuf darban kanatu tokko nu godhaa uummanni keenyas kanatti hammatee jira waan inni hammatee jiru kana keessaa baafnee irratti mari'annee sababii kanaatiifiti tokko taane kan jedhu dubbachuun irratti wal gorfachuun yaada kun immoo uummata keessa akka inni gadi lixu gochuun barbaachisaa waan ta'eefi dhimma kana irratti warra siyaasaa duwwaatu hin ta'in uummatumti Oromoo bakka bu'oonni isaa irratti bahanii mari'achuu barbaachisaa. Yoo akkas ta'eetiti qabsoon jalqabame kuni fiixaan bahuudhaaf danda'a. Maaliifi gadi qabamuusaa gadi cunqurfamuusaa duwwaa utuu hin ta'in wanna haaraan wanti nuyi agarre kuni tokkummaa uummataatu mirkanaa'ee jira. Isa kana baafnee yoo walitti dubbannetiti tokkummaan uummataa kun gara fuulduraattis darbuudhaaf hin danda'a kan jedhu irraatii ka'e gaaffii nuti na gaafatte barbaachisummaan isaa maaliifi waan ati jetteefi yeroo haaraa keessa haala haaraa keessa seenaa keessatti iddoo sadarkaa guddaa tokkotti dabarree waan jirruufi sabboontummaadhumti Oromoo kun iyyuu yeroo inni itti geeddaramaa jiru keessa waan jirruufi kana walitti yaane akka uummataatti silaati biyya keessatti waan mari'annutiti nu biyya bilisa ta'e keessa waan jirruufi uummata Oromoo keessaatti dhalate kan jennu bakka bu'oota dhaabbilee adda addaa walitti waamne mari'achuutu barbaachisa waan jedhameefi kanaafiti barbaachise. Ayyee mee obbo Jawaar atis gama keetiin mee akka waliigalaatti egaa jalqabattis ibsa hedduu kennaa turtanii miidiyaalee garagaraatiin ibsaa afaan garagaraatiin yeroo hedduu ibsamaa ture wanti kora kanaa hedduu irraa haasa'ameera. Wanti hubatamu hedduun hubatamee jira jechuudha. Kanaaf mee amma immoo korri kun raawwatee darbeera akka waliigalaatti haala amma keessa jirru kana wajjin wal qabsiisiti. Akkamitti gamaggamama amma kana gama keetiin akkamitti ilaalta? Ulfaadhu dura mee kan Profeesar Isqaayil irratti waan tokko dabaluun barbaada. Korri kun maaliif barbaachise? Yaa'iin kun maaliif barbaachise? Jennee galaalle yaa'iin kuni qaama qabsoo adeemsa qabsoo bilisummaa Oromooti. Biyyi tokko yookiin immoo sabni tokko yoo diinaan cabee gabroome amna bilisa baasuuf godhu keessatti dhawaata takkaahuu sadarkaa gurguddaa keessa dabraa deema. Sadarkaa tokko erga cabee booda dadammaquu revival kan jennu jira jechuudha. Sabboonummaan Oromoo qabsoon Oromoo bara 1960moota keessa waggaa eegalu gulantaan dura inni keessa seene the first phase revival jechuudha. Fakkeenyaaf sochiin afran qalloo keessatti maqaa afran qallootiin baha Oromiyaa keessatti godhamaa ture revival dadammaqiinsa uummata gadi cabe san dadammaqsuu kan jennu revival cultural revival kan jennu san ture jechuudha. Dadammaqiinsa aadaa sammuu Oromoodhaa deebisanii walitti irratti godhame. Itti aansee reconstruction waan jennu jira. Waan diinni diddiigee addaan diddiigee aadaasaa eenyummaasaa seenaasaa deebi'anii ijaaruu reconstruction deebisanii ijaaruu kan jennuun kuni bara 1970moota irraa kaasee Machaa Tuulamarraa kaasee adda bilisummaa Oromoo kan godhaa ture san booda immoo fakkeenyaaf afaan keenya qubeetti tolchuu haa taatu seenaa Oromoo hayyoonni Oromoo osaa jalatti barreessuu haa taatu bara 1970moota hamma 80mootaatti kan godhamaa ture kuni reconstruction kan jennuun jechuudha. San booda itti aansinee kan goonu state building keessa seenna biyya jaaruu uummata jaaruu saba jaaruu keessa seenna jechuudha. Bara 1991 irraa kaase kan uummata dadammaqe san kan deebi'ee aadaaf eenyummaan isaa jaaramuu eegale san immoo lafarra kaa'uu eegale jechuudha. Kunis afaan keenya afaan hojii akka ta'u gochuun Oromiyaan sammuu Oromootaa keessatti deebitee ijaaramte. Maappirra kaa'amte sun lafarratti deebifamuun biirokiraasiin Oromoo ijaaramuun kun hundi immoo state building keessa seenna. Sadarkaa sadaffaa kana keessa hoggaa seennu achirraa kaanee hanga sirna dimokiraatawaa sirna bilisummaa qabu tokko jaarrutti deemnu immoo dhawaata sadii kan biraa keessa seena jechuudha. Dhawaanni duraa kana keessa akkuma siin jedhetti state building jechuun daangaa biyyaa tolchuu akkaataa bulmaata biirokiraasii caaseeffama caasaa lafa kaa'u iskeletanii waan tokko lafa kaa'u jechuudha. Itti aansee kan itti jennu developing rule of the game akkaataa itti siyaasaan biyya tokko itti gaggeeffamu tapha siyaasaa san seeraa fi sirni ittiin gaggeeffamu sun lafarra akka kaa'amu jechuudha. Maaliif uummanni tokko kan qabsoo bilisummaatiif qabsaa'u biyya isaa deeffatee dhuunfachuu qofaaf osoo hin ta'in biyya dhuunfate san keessatti
bilisummaadhaan nagayaan misoomaan jiraachuu barbaada. Sadeen kana guuttachuudhaaf garuu dursee wanni tolfachuu qabu jira. Humnoota siyaasaa qaamolee hawaasaa adda addaa jidduutti haqa walii eegee dantaa walii immoo wal alaa fi keessaa tiksee jiraachuudhaaf waliigalteerra gahuu danda'udha qaba jechuudha. Kan amma Atlaantaatti goonee fi gara fuuldurallee godhaa jirru qaama state building kana keessaa kan lammaffaati jechuudha. Kani rule of the game akkamitti waliin bulla. Amma Atlaantaatti kan haasa'e baay'een isaa gadi baafnee dubbachuun gara fuulduraa waan dokumentii irratti mul'atu. Oromoon walii jidduutti akkamitti buluu barbaada. Misooma akkamitti barbaada. Sirna siyaasaa akkamitti barbaada. Hariiroon qaamota hawaasaa jidduu jiru maal fakkaata. Ollaa isaa wajjin hoo sirna addunyaa keessatti hoo akkamitti buluu barbaada kan jedhu kan bal'ina irratti marateema jechuudha. Kan eegalle jechuudha. Kana qofaa miti ajandaan lama immoo dabalata kanaan kan irratti haasa'ame jira. Kunis qabsoo amma godhamaa jiru kana keessatti akkamitti shoorri daasporaan uummanni biyya alaa qabu kuni akkamitti bifa daran cimaa ta'een deemuu danda'a kan jedhu irratti keessattuu gahee daasporaa keessaa gurguddaa lama kan jenne advookasii dippiloomaasii gara tokkoon immoo kun immoo gargaarsa leecalloo maallaqaa kan godhamu irratti akkamitti deemamu kan jedhamu irratti haasa'ame jechuudha. Kunis dippiloomaasiin bifa adda addaatiin godhamaa jiru kun milkii guddaa argamsiisaa akka jiru haa ta'u immoo daran akka milkaa'uuf daran injifannoon akka argamuu fi walitti qindeessuun akka barbaachisu irratti haasa'ame koreen irratti dhaabate. Akkasumas immoo gargaarsi manni keenya halkanii guyyaa madaa'aa jira ajjeefamaa jira bakka adda addaatti rakkataa jira biyya keessatti baqatee jira biyya alaatii baqatee jira uummanni kun gargaaramuu qaba. Gargaarsa Oromoota irraa guuramus haa taatu humnoota biraatirraa biyyoota biraatirraa tolooltota biraatirraa fuudhamu bifa waal ta'ee fi bifa Oromiyaa fi Oromoo hunda wal ga'uu danda'uun qindeessuudhaaf kan jedhu koree dhaabbatee jira jechuudha. Waliigalatti kora san keessatti waan ta'e hirmaattota dubbiftanii irra caalatti waan hubataa jirtanii waan inni eegee fi yaadee oli. Wantoota jajjaboo amma rasiin jee kan hojjenne ala injifannoon guddaan an arge maali? Diinni yeroo dheeraadhaaf ummata Oromoo kan addaan diiguudhaaf addaan bittinneessuudhaaf carraaqqii guddaadha godhe. Hamma tokko olmosti milkaa'ee ture. Ummanni keenya bakka dhabame Profeesariin beeku bara 1960moota 50moota keessaa hayyoonni biyya alaatii dhufan ummanni Oromoo uldurofna fakkaata ummanni Oromoo qaroomina tokko Itoophiyaadhaaf hin kennine ummata hin jirreedha sadarkaa jedhe. Hayyuun Ameerikaa takka immoo ummanni Oromoo jedhamu kun liqinfamee jira. Akka sabaatti as ba'ee saba ta'u gurmuu siyaasaa ta'uu hin danda'u. Jedhan achirraa fuudhanii warri nuun mormu immoo Oromoo jibbuu fi Oromoo bituu barbaadu ummanni Oromoo gosa adda addaa qaba ilaalcha amantii adda addaa qaba ilaalcha siyaasaa adda addaa qaba waliin dhufee waliin haasa'uu hin danda'amu sadarkaa ittiin jedhame irra ture jechuudha. Oromoon 600 ta'u naannoo hundarra amantii hundarra ilaalcha siyaasaa hundarra walitti dhufee guyyaa 3 waliin taa'ee waliin haasa'uun haasaa isaa san immoo balbala cufatee waliin haasa'uun isaa sun diina Oromoo kan mataa gadi cabse uummata Oromoo kan mataa ol qabeeratti fakkaate akkaataa namoonni keenya achi keessattiin waliin haasa'an namoonni ilaalcha siyaasaa gara garaa qaban kan yeroo dheeraadhaa fi wal dura dhaabbachaa turan garee xiqqaadhaan fuula keessa wallaalaa yeroo haasa'an arguun dhugatti waan hedduu nama boonsu waan hedduu nama jabeessu ture dhugatti injifannoon guddaan achirraa argame namni keenya ishuu fedhe dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti waan fedhe garaagarummaa hamma sulula Rift Valley bal'atus yookaan qabaatu taate waliin dhufee waliin haasa'ee walii galuu akka danda'u kan itti mirkaneessine turre dhugatti hedduudha itti boonne uummata achitti hirmaatillee. Ayyee galatoomii obbo Jawaar. Mee Profeesar isinoo gama kanaan milkiin kora kanarraa argame maali? Korri kunoo akkuma waliigalaatti yaa'iin hooggantootaa kun faayidaa akkamiiti kan inni uummata Oromootiif argamsiisettanii yaaddu? Waan baay'eedha jedheetanin yaadaanii tokkoffaa akkasumatti fakkii wanti ta'u wanta amma Jawaar dubbates jira. Fakkiidhuma ta'ee kan mul'atutu jira. Yeroo baay'ee Oromoon yeroo wal ga'u walgahii godhate gaafa jedhamu waan siyaasaa duwwaadha mari'atuudhaafiti ol gaha. Yeroo baay'ee dhaabbilee siyaasaatu waameetiti itti dubbata. Amma waan haaraan Atlaantaatti ta'ee kan jennu jireenyi uummataa siyaasa duwwaa miti. Siyaasi waan barbaachisaadha. Dhimmi uummataa, dhimmi biyyoolessaa siyaasa duwwaa miti. Siyaasa gararraas jira. Yookiis immoo waa'ee tooftaa duwwaa haasa'uudhaaf duwwaa miti. Waa'ee tarsiimoo akkamittiin asii kaan iddoo sana geenya jechuu duwwaa miti. Dhimmi uummatni qabu dhimma siyaasa duwwaatti raawwatu miti. Dhimma gurguddaadha kan uummanni qabu. Isa kana
waan asirratti dubbanne waan yeroo ammaa yookiis waan hatattamaan ta'uudhaaf ta'u duwwaa utuu hin ta'in tokkummaa uummataa keenya irratti mootummaa demokraatawaa ta'e ijaaruudhaa fi kan barbaachisu achi fageessanii ilaaluudha. Waan yeroo har'aa yookiis borii duwwaa miti yookiis mootummaa Tigiree akkamittiin kuffisni duwwaa jechuutu hin ta'in akka amma dubbatamaa ture akkamittiin ijaarsa kana itti jajjabeessaa deemnaa kan jedhutu ture. Uummatni taa'ee waan itti himamu itti himamee isa duwwaa fudhatee galatu hin ta'in uummanni dhimma ofii qabu ajandaa isa ofiisaa dhiyeeffateeti achirratti mariitu ta'a. Mariin gaafa ta'u immoo guddaan hin jiru, xinnaan hin jiru, beekaan hin jiru, wal'aalaan hin jiru, dhimmi uummataa irratti hundumtuu iddoo qaba. Kun hambaa gadaa keessaa dhufe wanni hin jennu tokko tokko achumatti iyyuu mul'atu jalqabeeraa jechuudha. Asirratti kan waamame warra siyaasa beeku, warra hayyoota yookiis warra beektota duwwaa utuu hin ta'in dhimma Oromoo keessatti dhimma irraa qaba kan jedhu hundumatu keessa galcha kan jedhamatu dhufeeti taa'ee yaa'ii sababiin jedhameefis kanaafidha. Akka abbootiin keenya odaa jalatti mari'atanii kana keessattis uummatatu taa'eeti mari'ate. Waan hambaa gadaa keenya irraati arganna jennu sanatti gadi hordinee deemne jalqabatti bu'aan irraa ga'e egaa kun fakkiidhuma ta'uudhaati. Uummanni keenya ammaan jalqabee akka gadaa sanatti xinnaa guddaa utuu hin jedhin wal'aalaa beekaa utuu hin jedhin dhimma uummataa keessatti kan qooda fudhatu hamma maqaa Oromoodhaan kan waamamu jechuudha. Hamma dandeenyutti maqaa Oromootiin kan socho'aa jiran dhaabbilee jiran kan hawaasaa ta'uu, kan siyaasaa ta'uu, kan sivikii ta'uu, kan warra professionalii ta'uu, kan warra dargaggootaa ta'uu, kan warra dubartootaa ta'uu, akkasumatti dhuunfaadhaanis immoo akkuma amma jedhamaa ture warri kun hundumtuu taa'aniiti dhimma biyyaa irratti mari'ataniiti deemanii. Kun fakkii guddaadha. Abbaa biyyummaa irratti mirkaneeffateeti galee fakkiidhaan egaa kun. Fakkii duwwaatti waan qabatamaanis jira kan kana keessaati bu'aa irratti tokkoffaa yaa'iin kun yeroo waamamu ajandaan isaa himameeti waamame. Akkasumatti yaa'iitu waamame miti. Kottaatii mari'annaa jedhameeti waamame miti. Ajandaa isaatu lafa taa'e. Ajandaa sadiidha qabnaa jenne gaafa jalqaba waamichi kun waamamu. Ajandaan sadaffaan iddoo lamatti gargar baha. Haa ta'u malee ajandaadha qabnaa. Ajandaan isaas kana fakkaataa kan jedhu websaayitii ijaarre sanarratti waamichi sun gaafa waamamutti himama. Kanaaf uummanni suni ololli meeqa bakkeedhaati haa dubbatamu malee waan meeqa haa jedhamu malee waan ganamtee lafa keenye ajandaan isaa kana kan jedhu isumatu mari'atame. Kanaaf ofumaa nama waamuu utuu hin ta'in ajandaan isaa lafa taa'eetiti ajandaa sana irratti uummanni mari'ate. Ajandaan inni irratti mari'atu immoo waan gadi fagoo ta'eef, waan hunde qabeessa waan ta'eef, waan yeroo dheeraa keessatti bu'aa godhatu waan ta'eef waraqaa irratti katabameetiti uummataatiif hirame. Afaan Ingiliziitiin, afaan Oromootiin uummataatiif hirame. Wanta dhoksaa keessa hin jiru jechuudha. Hayyuun waltajjii irra taa'ee uummatatti dubbatu hin jiru jechuudha. Waan irratti mari'annu sana uummanni harka isaa keessatti baateetiti taa'eeti mari'atee jechuudha. Kuni waa'ee hooggansaa duwwaa miti yookiis hooggantoota ta'anii dubbatan duwwaatu hin ta'in dhimma irratti mari'annu sana ganamaan walitti himnee raawwannee dhimma sana duwwaa irratti mari'annee deebi'uun kunis waan qabatamaadha. Waan qabatamaa irratti mari'annee dhufne baanii jechuudha. Hirmaatonni achirratti fudhatan kuni bakka bu'oota uummataati. Bakka bu'oota uummataatu as taa'ee irratti mari'ate irratti murtii kenne. Murtiin inni kenne ajandaa irratti mari'ate sana irratti hundaa'eeti malee wanti dhoksaan hin jiru. Kanaaf waan transparency jedhan kanallee fakkii guddaa waanuma hojjennu sana keessatti waan bakkee jiru ta'uusaa agarsiisneerra. Sadaffaan muuxannoo guddaa irraa arganneerra. Maaltu bu'aan jira yoo jette wanta qabatamaa keessaati muuxannoo guddaa arganneerra. Sichi uummatni akkamitti akka waamamu, yeroo waamamu maal gochuun akka irra jiru, attamitti akka mari'atamu kun hundumtuu muuxannoo guddaadhaati arganneeti jirra jechuudha. Kun egaa waan fakkiidhaa fi wanta qabatamaa jedhudha. Isa caalaa bu'aa maaliitu bu'e wanti jedhu xinnoo ishee
kan irratti gadi fageessinee irratti dubbachuu kan dandeenyu. Ajandaan keenya inni jalqabaa waa'ee tokkummaa Oromoo kan haasa'u suni akkuma sila jedhee maaliif tokko ta'e waan jedhu irratti mari'anne. Irratti mari'atee uummannis jalqabee amma haasaasaa jalqabne malee wanti kun dhumeera jechuudhaaf hin danda'amu. Garuu irratti waan mari'atu Oromoon kun waan qabu waan gaariin hundumtuuti Oromoo irraatii baate jedha Gammachuu Magarsaa. Waan qabu sana hambaa qabu sana irratti uummanni Oromoo irratti mari'atee kan isaa ta'uusaa mirkaneeffatee waan kan isaatii immoo dinqisiifatee hammatee bahuuni kuni waan guddaadha. Waan bu'aansa har'a mul'atu tun ta'in waan bu'aansa dhaloota kan biraa keessatti mul'atu ta'a jechuudha. Waan yeroo dheeraatti haasofne malee waan yeroo atattamaa haasofne miti. Kanarratti uummanni mari'atee murtiitti kennuun immoo uummanni Oromoo hiree isaa murteeffachuudhaa fi akka danda'us irratti mari'atee hiree isaa murteeffachuu irratti murtii akka kennuu danda'us tarkaanfii jalqabaa fudhateera jechuudha. Uummatatu murteeffate tarkaanfii jalqabaa fudhateera. Kun waan guddaadha. Kana jalqabuun keenya waan guddaadha. Akkasumattis immoo Oromoon akkamitti akka jiraatu kan kaaba Ameerikaa kaabatti walga'e kun hundumtuu as keessatti dubbachuunsaa Oromoon akkamitti akka jiraatu ofittis himee uummata kan biraattis agarsiifatee jiruuf jireenyi Oromoo attam akka ta'e hin agarsiifatee jechuudha. Egaan mootummaan Itoophiyaa hin dhaggeeffata ture. Atlaantaatti maaltu ta'a jedheeti dubbata ture. Mormitoonni Oromoo Atlaantaatti maaltu ta'a jedhaniiti dubbataadha turanii. Kaayyoo Oromoo farra isaa kan ta'an jalqabaatti duriiti jalqabee warri jiran maaltu ta'a jedhaniiti dubbataa turanii. Dhimma biyya sanaa keessatti Oromoon mataasaa ol qabachuu duwwaa utuu hin ta'in waan dhimma sanaa sun iyyuu kan biyya sanaa kan mari'achiisu dhimma ajandaa Oromoon achi ol kaasu ta'uu isaatu mul'ate. Sababii kanaatii fi waan godhan dhabaniiti Oromoon waan inni irratti dubbate argachuu gaafa dhabanii ajandaa haaraa namni halkanii guyyaa irratti taa'eeti irratti maxxanseeti kunoo kana dhokatee wanta ba'eedha dhoksaadhaan wanta ba'e jedhaniitu waan hin taane waan hin dubbatamne hamma baasanitti ta'anii jechuudha. Kun injifannoo guddaadha Oromoodhaaf. Hiree isaa murteeffachuu jalqabe gaafan jedhu waan Oromoon jedhu sanatutti mootummaan biyya keessa jirullee isarratti reaaktii godhaa jechuudha. Kun waan guddaadha. Kanarratti jedheetani waan inni dhimma fixu kana dhimma siyaasaa irratti abbaan dhimmaa uummatadha. Paartileen siyaasaa tooftaa tolchaniiti waan uummati barbaadu iddoodhaan ga'uudhaaf tooftaaf tarsiimoo tolfatu malee uummatatti hin himani waan uummatichi barbaadu achii gadi ittiin dubbatan. Atlaantaatti dhaabbileen siyaasaa hoggantootis uummata keessa taa'anii waan uummati jedhu dhaggeeffatanii akkasumas immoo community yookiis hawaasa siyaasaa tokko ta'uusaa mirkaneeffatanii har'aan jalqabnee hundi keenya iyyuu waan akkasii irratti hojjennan walitti dubbatanii deemuun isaanii waan gurguddaatu ta'e jechuudha. Kun waan yeroo dheeraa keessatti bu'aan isaa mul'atudha. Tarkaanfii isa guddaa garuu Atlaantaatti fudhannee jirra jechuudha. Inni kaan waan yeroo hatattamaa fakkeessee kan dimokiraasiidhaaf waa'ee dippiloomasii irratti hojjennes waan gurguddaadha. Garuu walumaa galatti waan ani jedhu waan Atlaantaatti ta'e waan seenaadhaaf ta'udha. Waan seenaadhaaf bu'aan isaa mul'atudha. Waan gurguddaa uummanni Oromoo ofii godhate. Yaa'ee utuu ololli meeqa irra jiru utuu danqaan meeqa fuuldura isaa kee'amu kana hundumaa cabseeti Oromoon walitti yaa'ee dhimma gurguddaa irratti mari'atee ammoo asii achittis immoo akkamitti akka walitti waamamu himatee galee kun iddoo guddaa bu'aansaa iddoo guddaa har'a miti bor miti iftaan miti yeroo keessatti kan mul'atudha kan jedheetanan raawwadha. Ayyee galatoomaa Piroofeesar mee Jawaar immoo ati immoo gama keetiin korri kun karoorri isaa garri fuulduraa maali? Onni Piroofeesar Isqeel jedhe tokko jira. Kunis ajandaa seetiin ajandaa biyya saniif naannoo saniif kaa'u. Yeroo dheeraadhaaf akka uummata cunqurfameetti akka uummata miidiyaas bifa hedduudha dhiibamee jiruutitti waanuma alagaan godhu duuba deemnee itti reaakti goona turre. Inkomanna turre. Sadarkaa sabboonummaan Oromoo qabsoon Oromoo firii buusaa deemuu wanni mirkaneessu Oromoon sadarkaa ajandaa marii
biyya saniif naannoo sanii lafa kaayee waan Oromoon jedhe irratti walgahiin adda addaa yaamamaa akka jiru agarra. Yoo yaadattan waan kana gaafa irreecha irratti nama fixan as Minisootaatti eegalabsiin booda wantoota bakka adda addaatti ta'an laalaa deemuun barbaachisaadha. Wayyaaneen walgahii hatattama hayyootaa fi warra qabeenya Finfinnee keessaa yaamtee mariisisaa turte. Maali wanni jenne? Manni Oromoo qabsoon isaa bakka sirna kana kuffisuu akka danda'u mirkaneeffateera. Sana booda akkam taana kan jedhu irratti hayyoonni Oromoo beektonni Oromoo uummanni Oromoo walitti dhufee mari'achuu qaba kan jedhu yaada transitional politics from resistance politics to transitional politics then to governance politics jechuunis siyaasaa qabsootirraa gara siyaasaa ce'umsaa sanboota gara siyaasaa bulchiinsatti ce'uuf deemna. Yeroo ammaa siyaasaa ce'umsaa keessa seenneerra irratti mari'achuu qabna. Yaadni Oromoon jedhu suni waggaa bahu wayyaaneen saffisaan yaamtee wanni isaan irratti mari'atan ajanda manu keenya san ajandaan sun sirrii moo sirrii miti akkamitti ce'umsi anagatanii ce'an moo anarra tarkaanfatanii ce'an moo qaama ce'umsaa ta'uu qabna moo kan jedhu irratti marii keessa seente. Warri biraatis marii bifa adda addaatiin ibsa kennaa turan ni beekama. Even Oromootuma keessattuu hoogganoonni siyaasaa jaarmeeyonni siyaasaa daddafanii dubbiin tuni jabaatte ka jedhuun walitti dhufanii waan kanarratti akka mari'atan banuun isaa waan guddaadha. Maaliif ajandaa seet godhuu eegallee jirra. Wanni qabsoon ta'e waggoota asaanaa kana jabaattee deemaa jirtuuf ajandaa seet godhuu hin danda'amee jira jechuudha. Kun immoo bu'aan qabsoo Oromoo waggoota 50 deemaa turte sun walirra tuulamtee jabaattee dagaagdee sadarkaa kanarra geessee dhaloota ajandaa seet godhuu danda'u. Hawaasa guddaa xiqqaadhaan wal ta'ee wal dhaggeeffachuu danda'u. Namni Atlaantaa ture waan raajii ture. Maaliif? Ijoollee waggaa 18 gadiitti ture barattoonni. Jaarsa manguddoo guddaa amata waggaa 86-90 ture. Kunutti wajjin taa'ee waliin haasaa ture jechuudha. Qabsoo baalliin practically walirraa fudhatamaa ture jechuudha. Namni keenya sadarkaa sanarra gahuun naannoo sanitti fakkeenyaaf mallas mattakaakaat jedhee hanga ammaa sana godhuu hin dandeenye. Uummanni keenya garuu practically waan san keessa seenuun isaa injifannoo guddaadha. Ajandaa seet godhuu bira dabree immoo tarkaanfiin amma fudhachaa jirru kana namni tokko illee fudhachaa hin jiru. Hojiin amma hojjechaa jiru. State crafting, rule of the game development. Wanni jennuun kun hundi dhugatti waan guddaadha waan na yaadachiiseef. Gara fuulduraa wanni lafa kaa'ame jira. Wanni yaa'iin kun lafa kaa'e. Tokko dokumantiileen lamaan achirra dhiyaatan irratti mari'atame sun yaadni bal'aan sadarkaa adda addaatti irratti kennamee eega irratti mari'atame booda hayyoonni itti ramadamanii yaadni manaa suni yaadni yaa'ii suni itti dabalamee dokumantiileen kuni gara jila saniititti ergamaa san qofa miti jilli sun hawaasa ofii keessa jiru keessatti jaarmeewota keessa jiran keessatti bal'inaan irratti mari'atu san qofa miti Oromiyaa keessatti bifa adda addaatiin irratti mari'atama san qofa miti intarneetirra kaayame intarneetirra fooramiin amma ijoolleen IT qopheessaa jiru fooramiin intarneetirra kaayame yaadni bal'inaan irratti kennama jechuudha. Kuni waan torbannanii fi ji'ootas deeman kana keessa godhamu ta'a. San booda egaa yaadni bal'inaan walgahii hawaasaa keessatti walgahii jaarmeewota adda addaa keessatti marii bifa adda addaatiin godhamu irratti yaadni yaa'ii sanirraa hafe alaa erga sirriitti dabalame booda yaa'iin lammataa ni yaamama yaa'ii sanirratti ammallee daran maali uummatarraa ka dhageenya. Namni 16 wal geenye kana kan keessa keenye uummanni immoo bal'aan addunyaarra jiru kunoo maalirra kaa'e kan jedhamu irratti mari'atama. Waan lafa kaa'amee jira. Kunis maali? Dippiloomaasii qindeessuudhaaf akkasumas ammoo gargaarsa qindeessuudhaaf koreen lafa kaa'amee jira jechuudha. Koreen kun yeroo gabaabaa keessatti seerummaa isa barbaachisu tarsiimoo isa barbaachisu lafa kaayatee gara jilaatii fi gara hawaasaatti as ba'aa jechuudha. Isan irratti waan irra gahan qofa osoo hin ta'in waan isaan barbaachisullee dhufanii kan itti gaafatanii fi kan itti saffisaan gara ce'umsaatti seenutti jechuudha. Kanaaf ji'oota isaan kana keessatti kanaan itti deemna. Kana hoggaa jennu garuu qabsoo biyya keessa jiru dhiifnee osoo hin taane kana moggatti hojjechaa kana saffisaan moggatti hojjechaa waan nurraa eegamu hundaan waan nurraa barbaachisu hundaan qabsoo biyya keessatti uummanni keenya godhaa jiru san tumsuu itti fufuudha qaba jechuudha. Maaliif kana qofa irratti guutumaa guututti uf qabnee kan taa'u teenyu osoo hin ta'in namni kamiyyuu waan danda'u hundaan qabsoo biyya sanarratti irratti fuulleffachuu qaba. Namni keenya wanni hubachuu qabu wanni yeroo hundaan irra deddeebi'ee himu maali? Biyya alaa kanatti wanni hojjennu parsantii 10 jechuudha kan kontribiut godhu sochii biyyaatiif 90 biyya jira jechuudha. Kanaaf qalbiin keenyas 10 asitti 90 biyya irratti fuulleffatee itti deemuu qaba. Kanaaf mariileen godhamu kuni garuu mariileen
addunyaa irratti godhamuudha deeman kun sadarkaa adda addaa godhamaa deeman kun tokkummaa Oromoo daran cimsaa Oromoota walitti dhiheessaa qabsoo Oromoo abbummaa Oromoo jabeessaa kan deeman akka ta'anitti abdii qabaadha maqaa. Ayyee egaa waan hedduu kaaftaniittu waan hedduu ibsitaniittu waan kora Atlantaa ilaalchisee waan hanga ammaatti deemamee fi milkiiwwan argame sirriitti lafa keessaniittu galatooma. Amma marii mata duree marii sattaanutti dabarraa. Egaa erga labsiin muddamsaa mootummaan Itoophiyaa labsee asitti gaaga'umsa guddaatu Oromiyaa keessatti deemaa ture. Wayita ammaa kanammoo wayita hidhaanis ajjeechaanis ukkaamsaanis hammaatee jiru kana keessatti mootummaan kun yeroo ammaa kana waa hunda to'adheeraa haaromsa gadi fageenya edda goonee booda milkoofneerraa ka jedhu akkaataa kanaan ibsaa jira. Mee Profeesar haala mootummaan kun yeroo ammaa itti ibsaa jiru kana isin akkamitti gamaggamtu? Gaaffii gaariidha. Mootummaan kun amma waan irra jiru jijjiirama finnaa kan jedhudha. Jijjiirama gadi fagoodhati finnaa kan jedhudha kan inni irra jiru sagantaa godhate. Jijjiira sana fiduudhaaf immoo jalqaba tasgabbiitu jiraachuutu irra jira. Mootummaan tasgabbii kana gadi buusuutu irra jira kan jedhuunidha. Awaajiin yeroo hatattamaa kun kan inni bahe. So sadarkaa lamatti ilaaluu dandeenya jechuudha waan mootummaan kun amma irra jiru. Hinfinnaa jijjiirama hinfinnaa jijjiirama kun garuu isa dura ta'uudhaaf garuu tasgabbii gadi buusuutu nurra jira kan jedhuunidhati ka'ee idduma halla keessatti tasgabbii buusa maqaa jechuudhaanii darara gurguddaadhatti uummatarra geessisaa jira jechuudha gar tokkoon. Lammata immoo jijjiirama gadi fagaataa kana dhooqaa kana finnaa jechaadha jiru. Jijjiirama gadi fagaataa inni finna jechuun kuni waa lama. Tokkoffaa uummataa fi tajaajila kennuu sanatutu service delivery gochuu sanatutu garmalee ta'ee waan jiruufi isa tajaajila kenninu sanatiti akka gaariitti efficient jedhu isaanii akka gaariitti kennuu danda'utu nurra jira jedhu isatu jijjiirama jedheeti yaadatamaa jira jechuudha. Inni kun immoo akka hin taaneef kan dhowwee jiru namoota malaammaltummaa kana mootummaa keessa jiru waan ta'eef isa hamma tokko fooyyessuutu nurra jira kan jedhudha. Isarra darbee garuu mootummaan kun waa balleesseera. Mootummaan kun filannoon hin argame kun dhugaa miti. Mootummaan kun geeddaramuutu irra jira waan jedhu keessatti walitti dubbataa hin jiran. Mootummaanuma sana keessatti walitti dubbataa hin jiran. Kan giddugaleessa ta'e kan TPLFin kan isaan jedhanii amma Itoophiyaan akka isaan jedhanitti pre-capitalist lafa jedhu keessa waan jirtuufi waan nuyi gochuun nurra jiru pre-capitalist lafa jedhamu kanarraatii kaafnee galii giddugaleessa kan taate ijaaruu irratti nurra jiraadha. Isarraatiitiiti sagantaa kana qaban kanarraatiiti ammayyuu hin gorree jechuudha. Inni karaadhuma tokkittiidha waan Itoophiyaan qabdu keessaati karaa tokkittiidha karaa kan biraan hin jiru jedhu. Lammata immoo karaa kanarratti immoo waan amma jedhame kanarratti mootummaa yookiis biyya galii giddugaleessa qabdu 2025tti achiin gahuudhaaf immoo mootummaan yookiis gurmuun qophaa'ee jiru tokkittii duwwaatu jira. Innis immoo kan mootummaa EPRDFdha. Kan biraa hin jiru jedhu. Yoo adda bilisummaa Oromoo fudhatte kan tokko duwwaadha. Uummata tokko duwwaadha bakka bu'aa. Kan warra gara biraas yoo fudhatte waan yeroodhaaf hin taanedha godhu. Kanii uummata Itoophiyaa bakka bu'ee hojii kana iddoodhaan gahuudhaaf kan danda'u paartii sana duwwaadha jedhaniiti kan isaan walitti haasa'aa jiran. So walumaa galatti maal jechaa jiru? Waan xixinnoon kan totochooti jirti. Ijoolleenis fincilaan kan kaatu gaaffii dinagdeeti kan isaan qabanii. Kanaaf hojii yoo laannee fi tajaajila sana yoo akka gaariitti uummataan geenye gar tokkoon harka tokkoon gadi qabna tasgabbii akka jiraatuu fi
humna mootummaa hundumatti irratti gadi gabaanee gadi hacuucneeti qabna. Gar tokkoon immoo ikoonomii dinagdee kana tuqaa 10% yoo guddifne akkasitti jiraanna jedhu malee geeddarama kan biraa geeddarama mootummaan kun irraati geeddaramuutu irra jira kan jedhu tokkitti illee haasa'aa hin jiran. Achuma keessatti tokkitti illee haasa'aa hin jiran. Lammata waan yeroo ammaa kana keessatti geeddarama yookiis jijjiirama nuyi finna jedhanii isaan haasa'an keessaati tokko maalidha? Paartiidhaaf mootummaatu tokko ta'ee jira jedhu. Paartiidhaaf mootummaan tokko ta'uunsaa sirrii waan hin taaneefi paartiidhaaf mootummaa paartiidhaaf mana murtoo waan akkas akkasii gargar baasuu irratti hojjenna. Isa kanatu barbaachisaa jedha malee mootummaan kun mootummaan irraa gadi bu'ee mootummaan kun geeddaramee karaa nagaa mootummaan geeddaramee gaaffiin uummataa iddoo gahaa kan jedhu yaada tokkollee keessa hin jiru. Kanaaf yeroon hatattamaa kun yeroo ittiin gadi qaban yeroo ittiin humna jiru hundumaa humna tikaa humna waraanaa itti dhimma bahanii uummata gadi hacuucanii gadi qaban. Gar tokkoon immoo siyaasa dinagdee karaatti guddisanidha jedhu yoo lamaansaa wal biratti qabne ilaalle warri kun wal faccisu jechuudha walii wajjin jiraachuudhaaf hin danda'an jechuudha. Maaliif dinagdeen guddachuudhaaf sadarkaa amma tuqaa 10tti guddachuutu irra jira isaan jedhan kun harka 100 keessa 10tti guddachuun irra jira yoo jedhanii yoo nagaan jiraate yoo certaintiin jiraate. Inni kun immoo waan hin jirreefi waan amma keessatti deemaa jirru karaansaa akkasitti waan karaa beekamu iyyuu miti. Mootummaa gadhiisuudhaaf kollee tocho'aas hin jiru achi keessas waa'ee kanaa dubbataa hin jiranii sadarkaa kanarra jirra jechuudha. Eessa dhaqa kun kan jedhu isarratti booddee haasa'uudhaaf hin dandeenya. Yeroo ammaa keessatti garuu kana keessadha kan jirru waa'ee awaajii hatattamaa kana ilaalchisee jechuudhaaf hin jedhe. Ayyee galatooma Profeesar. Mee Obbo Jawaar kanarratti keessattuu labsii hatattamaa kana keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa OPDOdhaan hoogganamu gidduu kana walga'iilee garaagaraa godhuudhaan uummatatti araaramuu dandeenya. Uummata kana deebifnee dhiifama gaafannee deebifnee bulchuu dandeenya ka jedhu hooggantoonni isaanii waltajjii garaagaraa irratti ibsaa jiranii kana dhaga'amaa jira miidiyaa isaanii irraa. Egaa mee kana booda dhaabni kun uummata Oromootti araaramee dhuguma bulchiinsa sana deebisuu danda'a jettaa? Mee akkamitti ilaalta Obbo Jawaar? Waa lama godhaa jiran beektaa. Gama tokkoon warraaqsi uummataa kun akka malee waan deemee jiruuf humna qabnu hundaan cabsuu qabna. Total coercive measure, total repression humna jedhu humna waraanaa qaban humna qaban hunda itti buusanitti caccabsuudhaaf irratti deemaa jiran bifa kanaan yoo xiqqaate nama 45,000 Oromiyaa keessaa qofa hidhanii jiranii isaan 11,500 amananii garuu 45,000 gabaasni nu qabnu jechuudha. Hidhuu ajjeechaan saamichi uummata jiilchuu gaggabsuudha barbaadan jechuudha. Gara tokkoon kana. Gara gaaniin immoo arraba mi'eeffatanii sossobuudha barbaadan. Yoo agarte yaa'ilee sadarkaa adda addaatti maal jedhanii haaromsa gadi fagoo jedhanii uummata sossobuudhaan amma dura gaafiin keessan sirrii miti. Kun gaafii dhiphootatii gaafii humnoota badiiti kan jechaa turan sun lakki gaafiin keessan kan sirriiti rakkollee kan fide humnoota alaati miti nutu fide injijjiirannaa jedhanii sossobuu barbaadan gaba tokko. Halkan uummata daaraa godhan guyyaa uummata walitti qabanii manguddoodhaan sossobuudhaaf yaalii godhaa jiran jechuudha. Waan hojjetu natti fakkaatu. Maaliif mootummaan tokko yoo jijjiirama waaraa jijjiirama dhugaa yoo fiduu barbaadu taate gaafiin uummataa sababni wal dura dhaabbachuu wal dhibdeedha suni maali? What is the actual the root cause? Maddi sababni isaa maali kan jedhu san amanee fudhachuu danda'uudha qaba. Akkasumas immoo uummanni maal barbaada kan jedhus dhaggeeffachuu danda'uudha qaba jechuudha. Sababni rakkoo biyya sanii ifaan ifa. Kaleessas har'as olaantummaa gartuun aangoo qabate olaantummaa gartuu isaa yookiin immoo saba isaa saba bal'aa irratti uumuudhaan saamicha diinagdee godha. Saamicha diinagdee san tikfachuudhaaf olaantummaa isaa tikfachuudhaaf hacuuccaa siyaasaaf hawaasummaa geggeessa. TPLF aangoo erga qabatee booda olaantummaa saba isaa biyyattii irratti tuulee lafa Oromoo, lafa Amaaraa, lafa Ormata Kibbaa ni saama, ni saamsisa, ni gurgurata. Yeroo uummanni nan saaminaa jedhu hacuuccaa siyaasaa irraan geessa. Uummanni kan gaafataa jiru ammas
walqixxummaa sabootaa, bilisummaa sabootaa, olaantummaa heeraa, qabeenya rabbiin siif isaa kenne irratti bilisaan osoo hin saamamin qabeenya ofii irratti dalagatee jiraachuu. So mootummaan kun opiniyoos taate abbaan fedhe jijjiiruu yoo barbaadu taate rakkoon madda kanaa sirnichi Ihaadeg jedhamu kuni olaantummaa paartii tokkootiif saba tokkooti irratti kan bu'uureeffame waan ta'eef san amanee akkamitti jijjiirraa. Sirna olaantummaan saba tokko keessa jirurraa gara sirna walqixxummaan keessa jirutti akkamitti jijjiirraa jedhee uummata wajjin haasawuu barbaade yoo eegale. Mootummaan kun furuu eegale jechuu dandeenya. Amma garuu kan jechaa jiran maali? No rakkoon sanii miti. Rakkoon amma jiru rakkoo bulchiinsati. Bulchaa Abdurrazzaaq yookiin Gammadaa yookiin Xilaahuun jedhamtu uummata miidhee malaammaltummaa nyaatee waan akkasii. Wanni namni malaammaltummaa nyaatu corruption is a symptom, it's not a cause. Maaliif sirni sun olaantummaa paartii tokko tursiisuu waan barbaaduuf namni barateef namni of danda'e namni uummata isaatiif aantummaaf naatoo qabu uummata isaan saamuu hin saamsisu. Kanaaf namoota uummata ofiitiif aantummaa hin qabne ka ofiifis saamanii waan saamanirra hambisanii wayyaanotaaf kennan achirra kaa'ee jechuudha. Kanaaf malaammaltummaa haa taatu bulchiinsa gara gadiitiif jiddu galeessa rakkoon inni qabu hundumti maddi isaa olaantummaa paartii tokko jiraachuudha. Opiniyoon gaafa ji'a sadii dura Muktaartu itti gaafatamaa ture. Sanii as Lammaa Magarsaatu irra jira. Wanni takka hin jijjiiramne. Lammaa Magarsaa miti abbaa fedhe fidanii odoo irra kaayanii hayyuu Oromoo fedhe odoo fidanii bakka isaa san kan kaayan taate hanga akeekniif kaayyoon mootummaa kanaa. The mission and objective of the government. Olaantummaa paartii kanaa tiksuu hamma ta'etti hin jijjiiramu jechuudha. Now, tooftaan isaan uummata irratti hojjetan kun hamma tokko ni hojjeta. Uummata cunqursanii, uummata birbinyeessanii, sodaachisanii, sodaatu cabe beektaa biyya sanitti. Sodaan waan cabee jiruuf sodaa cabee san deebisanii uummata deebisuudhaaf shaakallii guddaa godhaa jiran, uummata baay'inaan hidhaa jiran. Rakkoo biyya san keessa jirurra. Hagam takka rakkoon jiraachuu isiitirra kan ka'een sodaan sun deebi'ee yeroodhaaf illee uummanni tokko sodaa taate baay'ee takka lama booda rakkoonuu deebiftee onnee itti horti jechuudha. Kanaaf ammas mara waan guddaan itti fakkaatu gaafa tarsiimootiin wanni dhaga'u warra biyya keessa waaqindeessurraa akkan dhaga'utti yeroo waraanni gaafa isaan labsii kana labsanitti duulli guyyaa 5 baname irreecha booda guyyaa 5 baname sun gaafa labsiin kun dhufutti already injifannoodhaan goolabamee jira jechuudha. Kanaaf namoonni hidhaman malee yeroo waraanni guddaan jiru sanitti dura dhaabbachuu waan hin barbaachifneef tactical withdrawal, tactical retreat godhamee waan jiruuf hagas mara miidhaa guddaan qabu yeroo gabaabaatti immoo ni kaafti oggura kana ni kaafti maaliif oggurri diinagdee yookiin immoo maali state of emergency labsiin yeroo muddamaa kuni rakkoon inni qabu maali gara lamaan mura akka qabsoo Oromootiif ummatoota kaanii miidhu wayyaan immoo miidhaa deema maaliif Liyyi basii takkahu fudhatamni wayyaaneen addunyaa irrattis ta'ee biyya addunyaa irratti kan isin itti fudhatamtu biyya sanis kan ittiin bulchitu inni guddaan diinagdeedha. Warra faranjootaatiin uummata cunqursaan jira haa ta'u garuu bar biyya tana hiyyummaa keessaa baasaan jira diinagdeen guddataa jira jetteet warra alaa kan ofitti hawwatti. San qofaa miti. Mirga namaa haa miidhu malee badhaan mootummaa jabduudha. Naannoo sanitti rakkoo tasgabbii waan jiruuf ana ka tasgabbeessuuf ana jidduu tasgabbii jira jetti. Tasgabbiin isii kunillee immoo diinagdee irratti hundaa'a. Amma uggurri yeroo muddamaa kun maal godhaa? Diinagdee biyyattii kan already fincila ummataatiin laaffate sani daran goggoyse. Turizimiin parsantii 90 dhaabate. Alarraa maalleen seenu dhaabatee jira. Daldalli biyya keessaa uummanni waan sodaatee jiruuf yoo kan jidduu deeman taate agaaziin uummata daggaatee waan saamuuf dhaabatee jira jechuudha. Intarneetiin cufamuun sochii baankiitii fi daldala dhaabee jira. Maaliif diinagdeen Itoophiyaa akka duritti diinagdee addunyaarraa adda bahee miti walitti hidhaadha. Intarneetii cufte jechuun dinagdee si adda cufte jechuudha. Kanaaf foreign trade illee ta'ee import export illee haa ta'u internal trade daldala biyya keessa illee miidhaa jira jechuudha. Already ji'a tokkoof wayii waan kana labsite ji'a tokkotti deemna natti fakkaata. Already rakkoon irra gayaa jira jechuudha. Dinagdeen isii already qaqal'ataa deemaa jira. Kanaa jecha yeroo gabaabaatti kaasuun isin oolu torbaan dabre I think uggura dippiloomaatota irraan geesse kaaftee jirti. Suutaan banaa deemte adduma isiin suutaan bantu immoo qabsoon uummataa daran deebi'ee finiina. Galatoomii obbo Jawaar. Mee Profeesar egaa waa hedduu kaaseera Jawaari. Mee isinis gama keessaniin haalli amma qabsoon biyya keessatti gaaga'umsaa jiraatu malee
bifa danda'ameen qabsoon gaggeeffamaa jira. Inni kun haala amma jiru kana keessatti carraa Oromoon mootummaa kana raasee gara injifannoo isaatti dhiyaataa ture kanarratti miidhaa duubatti deebisuu waan akkasii uumuu danda'a jettanii yaaddu akkamitti gamaggamtume haala kana? Jalqaba irratti yeroo haasa'uu jalqabne qabsoon Oromoo inni amma eegalamee jiru kuni qabsoo isa kaan irraatiiti adda. Tokkoffaa sodaa duwwaatu hin ta'in uummanni Oromoo dhalootni inni amma qabsoo kana qabee jiru du'allee hin sodaatu jechuudha. Sodallee sodaachuu dhiiseera. Murannoo guddaadhaaniiti qabsoo kana qabee jira jechuudha. Yoo isa dhiifne akkasumatti ilaalle waa tokko ukkaamsuun itti hojjetanii ukkaamsuun wanti sun akka inni dhuka'u godha malee hin laaffisu. Amma waan mootummaan itti jiru ukkaamsaadha jira. Namni akka inni hin dubbanne intarneetiitti cufee, silkiitti cufee, waa tokko amma namni hin arganneef irratti cufee, manaa gadi ari'ee, daggala keessatti galchee, irraa ajjeesee, humnaaniti gadi qabeetiti dhaabuudha barbaada. Waan akkasii immoo wanti tokko yeroo baay'ee garmalee gadi qabamu gara itti galagalu gaafa dhabu ittuu dhuka'a malee hin laafu wanti sun jechuudha. Kanaaf mootummaan amma humna tikaatiif humna waraanaati qabateeti ummata ajjeesuudhaan, hidhuudhaan, biyya ari'uudhaan biyya godhadheetan jiraadha jechuun rakkina cimaadha kan inni uumuu danda'u jechuudha. Silaati jijjiiramadha kan gargaaru. Utuma mootummaa irratti illee hamma tokko illee turuudhaaf mootummaan amma irra jiru yoo fedhe illee silaati jijjiirama tokkotu godheeti. Jijjiirama tokkotu godhee xinnoo irraa futtaase irraa furgaaseeti malee amma waan ta'ee jiru irratti amma mayyuu humna cimaa irratti gochuun dhukaasatti deema. Kana caala wanti sun akka qabataman qabnetti dhukaasutti deemaadha jira malee fooyyessutti deemaa hin jiru jechuudha. Kun immoo siyaasa miti. Kun fiiziksiidha. Waa tokko garmalee yoo gadi qabdee, gadi dhiibdee in dhokaa, in tarsa'a, in ciccitaa, hin bada malee deebi'ee hin tolu jechuudha. Akkasumadha wanti mootummaanis gochaa jiru. Ummata akkasittiin ukkaamsite, ummata akkasittiin lafannitti baqatu dhowwite, biyya bulchuudhaaf hin danda'a jechuuf hin dandeessu. Maaliif gaafa achi dhuka'ee akka itti qabuu hin dandeenyetti dhuka'aa jechuudha. Kanaaf silaa kan tolu mootummaadhuma kanaatiif iyyuu kan tolu akkuma amma Jawaar jechaa jiru waan yeroon hatattamaa kuni kan inni gochaa jiru mootummaa sana gargaaraa hin jiru. Mootummaa sanaaf tolaa hin jiru. Gar tokkoon karaa dinagdeetti dadhabsiisaadha jira. Darbanii warri Chaayinaa fi warri Morookoo birrii baay'ee irratti dhangalaasaa jiru akkuma beeknu. Haa ta'u malee amantaan irra jiraachuudhaaf hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa kuni biyya tasgabbaa'ee qaba kanaaf irratti investii goona kan jedhu gochuudhaaf hin danda'u. Garuu akkuma sila jalqaba irratti dubbadhee mootummaan Itoophiyaa waan jijjiirama jedhan kana tokkittiillee gochuudhaaf qophii tokkollee waan hin qabaannee fi wanti ta'u ummataa fi mootummaatu atakaaroo walitti qabatee tura jechuudha. Waan akkasii keessatti immoo mootummaan hammam qawwee haa qabaatu, hammam haa hidhatu kan dhumarratti mo'atu ummatadha. Kuni seenaa hundumaa keessatti kan mul'atedha. Hammam humna haa qabaatu, hammam qawwee qabaatu, hammam dhumma waraanaa haa qabaatu waan amma mootummaan gochaa jiru gadi qabuu sanatti itti baay'isaa jira. Gadi qabuun sun immoo jibba tuffii itti baay'isaadha deema. Itti baay'isuu isaa kun immoo waanuma Itoophiyaa keessaati uummanni Itoophiyaa kun sodaatu sanatti geessuudhaaf hin danda'a jechuudha. Inni maal jechuu kooti fakkiidhuma nama sila dubbadhe irratti hin dhuka'a. Gaafa dhuka'e lafatti qaban hin qabu. Kanaaf ammallee mootummaan warri horii baay'ee irraa funaannatanii qabeenya baay'ee qabanii akka isaan irratti hafuudhaaf hin dandeenyetti tiyyuu dhuka'uu danda'a. Garuu warri mootummaarra jiran akkasitti yaadan. Kan isaan yaadan ammas maalidhaa? Balleessaa guddaa waan goonee jirruu fi yoo uummata kanatti gadhiifnee humna mootummaa hin qabnu taane jireenya jiraachuudhaaf hin dandeenye. Paartiin EPRDF kuni kan inni walitti qabatee jiru sodaa ummataatiin jechuudha. Sodaa ummataatu yoo wanti tokko geeddarame
geeddarama sana keessatti humni mootummaa yoo nurkaati fuudhamte tokkoffaa gaafatama guddaadhaan irratti fida. Lammaffaa qabeenya qabaanne sanallee argachuudhaaf hin dandeenyu. Kanaaf akkasumatti wajjiniin turraa jedhaniiti malee TPLFin gargar baheeti jira. EPRDFin iddoo meeqatti walirraa hariyataa jira. Maaliif tururee yoo jettee gaafatte yoo geeddaramii dhufee hunduma isaaniitu waa dhabaa jechuudha. Sanaaf walitti hidhatanii jiru. Waan isaan gochaa jiran guyyaa guyyaadhaan gochaa jiran garuu waan isaan sodaatan sana akka caalchisee akka inni dhufu isaan gochaa jira malee isa keessaa isaan baasaa hin jiru. Kanaaf yeroo rakkoo keessa yeroo cimaa keessa jirra kana hubannee uummataaf waan ta'u akka gaariitti yaaduun borii sana yaaduun yeroo ammaatti baay'ee hatattamaa waan barbaachisaa ta'e mul'ateera. Ayyee galatooma Profeesar obbo Joo argama keetti hin deebi'a. Akkuma amma obbo Profeesar Isqeel ibsanitti dhiittaan hammeenyi hammaatuun uummata kana xiiqii keessa galcha malee kan haamlee uummataa tuqee qabsoo isaarraa duwwatti akka hin deebifne sirriitti kakaaftaniittu. Edda kana ta'e uummanni kun qabsoo isaa kana egaa fuulduratti caalaatti ammas daran tarkaanfachiisuu fi tooftaa fi tarsiiboo akkamitti dhimma bahuu qaba jetta Bojo'a. Tooftaa fi tarsiiboo akkamii kan jedhu qindeessitoonni qabsoo kanaa ni beeku. Uummannis yeroo ammaatti waan isa baasuuf waan isa hin baafne sirriitti hubataa jira. Uummata waggaa tokko guutuu ji'a 12 guutuu mootummaa humna qabduu fi ergifatte itti buusaa ture caccabsee irra aanee as gaheen tooftaa fi tarsiimoon kee akkana haa ta'u jechuun ta'u yoo barbaachisaa ta'e gama keessatiin qindeessitootaa fi qabsaa'ota waan kanaatiin gorsa barbaachisu hayyoonni bifa adda addaatiin waan kennan ta'a. Tarsiimoon agammaa hordofamaa ture kan bilchina guddaa qabu kan bu'aa gurguddaa qabu social movement sochii uummataa hanga har'a addunyaa keessatti mul'atan keessaa gara fuulduraa seenaanis ta'ee hayyoonni addunyaa kan raajeffannaadhaan qoratan ni dhiyeessan waan ta'u ta'a. Already I think ji'oota lamaan as deeman kana keessatti konferensoota gara 25tti jira. Sochuma kana qorachuudhaaf bakka adda addaatti kan yaamaman kan waan quba qabu hayyoo yuunivarsiitii adda addaatiin. Kanaaf tarsiimoon hangammaa godhame yeroon jijjiiramaa akkaatuma jijjiirama yerootiin humna ofii beeka. Humna ofii akkaataa ofii beeka. Akkaataa humna ofii yeroon dabalaa deema. Humna diinaa immoo laaffisaa ittiin deeman irratti fuulleffataa deemuun waan gaariidha. Bonni as deemaa jira. Tooftaan ganna keessa yeroo oole bona keessa jijjiiramaa deemuu danda'uudha qaba jechuudha. Kanaaf kun waan keessan irra caalatti haasa'amu wanni guddaan maali? Manni keenya fafakkeessaa humna guddaa fafakkeessuudhaa fi deddeemtu kana akka guddaatti ilaalina. Mootummaan tokko yoo humna guddaa fayyadame laaffataa deemuu isaati kan mul'isu. Jabaataa deemuu isaati miti. The way power is exercised. Mootummaan tokko yoo humna xiqqaadhaan uummata cunqursee bituu danda'e mootummaan sun jabaadha jechuudha. Soft power fayyadame, coercive power, hard power osoo hin fayyadamin humna laafaadhaan humna hedduu osoo hin fayyadamin tooftaadhaan uummata bituu yoo danda'e mootummaan sun jabaadha. Mootummaan adaduma humna guddaa fayyadamuun laaffataa deema. Maaliif adaduma ulee guddaadhaan waa dhayaa deemteen harki keetillee laaffataa deema jechuudha. Kanaaf humna qisaasaa deema. Akkuma rophilaa ba'aa guddaa humna oole yookiin makiinaa ba'aa guddaa baadhataa deemetitti kan ilaalamuu qabu. Kanaaf uummanni keenya hubachuu qabu mootummaan kun humna guddaa isaanirratti fayyadamaa deemuun laaffataa deemuu isii agarsiisa. Uummanni keenya immoo yeroo ishiin humna guddaa fayyadamtee deemtu humna guddaa san dura dhaabbataa jiru. Jalaa miliqee ilaalaa jira akka isiin humna san qisaastu. Hoggaa isiin qisaastee qeetti galtummaa itti gabbeet tooftaadhaan daaraa isii godhaa deemaa jira jechuudha. Kanaaf propagaandaa isiin cuftee deemtee maal gootu kanallee ilaaluu hin qabu. Mootummaan kun qarreera geessee jirti. Ammallee irra deebi'a. Dhufaatiin mootummaa kanaa na yaachisu. Akka isiin deebitee of hin jaarre, akka isiin deebitee of hin abaqaalle, akka isiin deebitee hin lafne, hidda isii gadi hin dhaabanne, adada isiin deebitee hidda isii gad dhaabdu, hidda san jalaa bubuqqaasuun keessattuu caasaa isii gadiitiin jiddu galaa kana bubuqqaasuun hedduu barbaachisaadha. Amma dura jeetiin ture. Wayyaaneen mishigii 3 qabdi. Mishigiin tokko bulchiinsa naannoo fi dhaabbilee kittileeyyoo akka OPDO kana bakka adda addaa qabdu. Mishigiin lammataa mootummaa federaalaa takka of Finfinneedha. Mishigiin isa dhumaa naannoo Tigraay fi Maqaleedha.
yeroo mishigiin duraa jalaa cabee daaraa ta'ee Finfinneetti galtees loluuf deemti. Mishigiin duraa jalaa cabee jira. Finfinneen immoo hamma tokko rukutamee jira. Sochii hiriira guddaa gaafa Oogast 6 yookiin immoo Hagayya 6 godhameen sanii asis immoo sochii irreechatti aansee tarkaanfiin fudhatame suni Finfinneen yaalamtee jirti jechuudha. Kanaaf amma maal godhaa jirti? Finfinnee irraa ofirraa ittisaatti deebitee mishigii isii lammataa san to'achuudhaaf socho'aa jirti jechuudha. Mishigii lammataa san deebitee akkasiin hin to'anne yeroo isiin dhuftee mishigii ijaarte mishigii san diigu. Maali mishigiin kun? Bulchiinsota gandaa, bulchiinsota aanaa, caasaa bulchiinsaa naannoo san jiru hoggaa isiin geebisee gadhaabte jalaa diddiiguudha. Hoggas maal taati? Finfinneetti akka dhiibamtu sii godha jechuudha. Finfinneetti hoggaa dhiibamte mishigii Finfinnee san hoggaa qabatte mishigii Finfinnee san jalaa diiguun barbaachisaadha. Maaliifi? Finfinnee turtee yoo ka deemtu taate Maqaleetti deebitee achirraa takka deebitee biyya to'achuudhaaf yookiin immoo biyya ofii achitti qabattee achirraa nama loluudhaaf waan deemtu. Kanaaf uummanni keenya mootummaan ture akka malee laaffattee deemaa akka jiru. Adeemsa hojiin kun deemeen laaffataa deemtu. Kanaaf uummanni keenya sirriitti hubachaa haara galfachaa ammallee namoo wanni irra deebi'u. Qabsoon nuti jirru qabsoo maaraatooniiti. Sprint miti. We can outlive them. Qabsoon kuni dheeratus nutumatu irra aanuu danda'a. Kanaaf namni keenya haara galfachaa, tarsiimoo isaa madaalaa, tokkummaa isaa, humna isaa jaarrachaa, jabeeffachaa, tarkaanfii kaleessa fudhateerraa, laafinaaf cimina isaatirraa waa barachaa, wal dhaggeeffachaa deemuu danda'uu qaba. Maaliif? Aduun Oromoo amma bariiti. Amma reefu ol kaatee sa'aa 6 irra gahaa jira. Ganaadha. Ka wayyaana dhiitee sa'aa 11 irra gahee jira jechuudha. Ka biraa dhiitii callimnee yoo hin kutte. Tokkummaa keenya qabaannee wal dhaggeeffannee yoo kan deemnu taatee uni kutte jechuudha. Kanaaf uummanni keenya godhuu qabu maali? Qophaa deebitee akka isiin of hin jaarre hidda isii cicciruu ittuma fufuudha qaba. Lammaffaa immoo akka hamma danda'ameen tooftaa isaa eeggataa yoo kan itti fufu taate I think yeroo gabaabaatti umrii isii gabaabsuun bakka hin ga'uu hin danda'amu fakkaata. Ayyee galatoomii obbo Jawaar egaa qabxii sadii irratti mari'atuuf ture akkaataa yeroo qabnuuni mata dureewwan kakaasaa turre bal'aas waan ta'eef uummata birattis immoo waan hubatamuu qaban waan hedduu waan jiraniif egaa sa'aatiin nu jala deemeera qabxii sadaffaa kana daawwattoota keenyaan nuuf kolchaa yeroo biraatti deebina jechaa egaa akkuma waliigalaatti yaada waliigalaa qabaattan waan gaggabaabduudhaan daqiiqaa takka takkaan yaada keessan goolabdanii marii kana xumurra. Profeesar Raakaan. Waan baay'ee waan an jedhu hin qabu kan uummanni keenya hubachuu barbaachisu lafa qabsoon kun geessedha. Yeroo baay'ee amma dubbataa turretti amma akka nuyi ilaalaa jirrutti qabsoon Oromoo sadarkaa haaraatti dabarteetu hin ta'in gulantaa haaraatti dabarteeti jirti. Sababii kanaatiif akka haaraatti yaadudha jalqabnaa kan jedhudha. Haasaadhuma keenya keessatti har'a kan haasa'aa turre waan kanadha. Waan nuyi hojjetaa jirru uummata keenya duwwaatu ilaalaa jira miti. Waan Oromoon godhaa jiru ummata naannoo Itoophiyaatu ilaalaa jira, duwwaatu ilaalaa jira miti, addunyaatu ilaalaa jira. Waan addunyaan ilaalaa jiruu fi akka amma Atlaantaatti ta'etti ummanni kun tasgabbiidhaan ummata safuu beeku, ummata seeraan bulu ta'uusaa agarsiisaa deemuunsaa baay'ee barbaachisaadha. Maaliif waan ta'aa jiru kun ija addunyaa jirattidha kan inni mul'ataa jiru. Waan gaarii ofii godhaa jira Oromoon. Akkuma kanatti itti fufuun baay'ee barbaachisaa akka ta'edha yaadi kan koo. Ayyee obbo Jawaar atis waan dhaamsa qabdu waliigalatti. I think Londanitti hin jedha fakkaate. Bilisummaan Oromoo kan waggoota 50 dura ulfaame yookiin immoo garaa seene guddatee ciniinnurra geenye jirra jechuudha. Ciniinnuu bilisummaa Oromoo tirra jirra yeroo ammaatti. Yeroo ciniinnuu kanatti of eeggannoodhaan deemuudha barbaachisa. Waliin mari'achuudha barbaachisa. Mala barbaachisa. Rakkooleen adda addaa jeequmsi adda addaa uumamuu waan danda'uuf namni keenya qalbiidhaan bifa tasgabbaa'een deemuu danda'uudha qaba. Wal dhaggeeffachaa, wal hubachaa, waliin mari'achaa deemuu danda'uu qaba. Maaliif yeroo dheeraadhaaf addunyaan hunda keenya jennee turre. Har'a kadhannee osoo hin ta'in qabsoo wareegama obboleeyyan keenyatiin qabsaa'ota Oromootiin kan waggoota 50 kana sadarkaa adda addaatiin deemaa turaniin
qabsoon Oromoo uummanni Oromoo sadarkaa addunyaan dhaggeeffattu sadarkaa diinni sodaatu sadarkaa ollaan itti abdatu bira gahee jira jechuudha. Kun responsibility takkaahu dirqama guddaadha. Particularly sadarkaa hooggansaatti hooggan jedhu hoggana siyaasaa, hooggan amantii, hooggan hawaasaa, hooggan akademiyaa keessa jirutti yeroo kanatti responsibility guddaan dura jira. Qabsoo tana cinummuu tana Armeen Oromiyaa nagaan akka hiikkattu ilma nagaa ilma fayyaa intala nagaa intala fayyaa akka deessu maali kun immoo bilisummaan Oromiyaa maali bilisummaan Oromoo jechuun maali waan sadeen Atlantic irratti haasofne bu'uura gadaadha. Kunis gadaa dimokiraasii jechuudha. Lammaffaan dagaagina takkaa guddina diinagdee uummata hunda hirmaachisee fi itti fufiinsa qabu. Sadaffaan nagaa ofiitiif ollaa. Kana bu'uura gochuudhaaf dirqama guddaan dura jira jechuudha. Qabsootan xumura itti gochuudhaaf akka sabaatti yaadu akka sabaa qofatti osoo hin ta'in akka uummata ifii fi ollaa fiitiif illee dirqama responsibility qabutti itti yaadaa deemuudha barbaachisa. Waan dubbannu keessatti, waan hojjennu keessatti, waan goonu hunda keessatti kan of eegaa deemuudha barbaachisa. Uummanni keenyas ofitti boonuudha qaba. Uummanni keenya uummata reefu kaaseen ture. Uummata bade hin jiru dhabamsiifame jedhametu waggaa 50 gabaabaa keessatti amna qabsoo keessatti waggaa 50 guddoo miti. Waggaa 50 gabaabaa keessatti socho'ee wal sochoosee bakka naannoo hundaan haalli mijataan ta'in itti diinni itti hammaatu keessatti jabaatee ka'ee sadarkaa kanarra gahe. Kuni injifannoo akka sabaatti akka dhuunfaatti illee nama boonsu. Injifannoo kana eegsisaa garuu goolabbii bareedaa xumura bareedaa itti gochuudhaaf of eeggannoodhaan wal abdachuudhaan tokkummaadhaan deemuu qaban jedha Dammaqa galatu. Ayyee egaa keessummoonni keenya Profeesar Isqeel Gabbisaa fi xiinxalaa siyaasaa Obbo Jawaar Mohaammed egaa hanga ammaatti yeroo keessan fudhattanii marii bal'aa kanan faana gaggeessuu keessaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Egaa daawwattoonni keenyas sagantaa keenya xiinxalaa kan guyyaa har'aa kanumaan goolabneerraa torbee dhuftu immoo akkasuma keessummoota birootiif mata duree biraa irratti hanga walitti deebinutti nagaan turaa kan isiniin jedhu aan Dammaqaa Nagaasaati. Sagantaa kana qulqullinaan isin biraan gahuudhaan waa'illi kiyya Farhaan Abdusalaamis nu duukaa ture. Egaa hanga torbanitti turtii dansaa.